Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaadha jajjabaattu isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya akkam nagaa jirtu isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya har'allee haappii ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufe. Wallaahi haappii akka ajaa'ibaatti daladhu. Namoonni iddoon haappii daashaa kana gaa fayyadamaa jira. Kanaaf jennaan buleewwan kiyya haappii ajaa'ibaa akka ajaa'ibaatti isinii dalagu jechuudha gartee isiniif dalaga. Haappichi isa kana koodiidha qaba. Haappii kana anni jala argatuu dandeessanii aappicha Pileestoora keessa argattanii garuu koodii isaadha telegiraama kiyya jala isinii kaa'a. Telegiraama kiyya jala fudhattanii ittiin barattanii jechaadha. Ayyee obboleewwan kiyya aappii jaddada yaani akka haarawatti jechuudha isa dalaguu jira waan ta'eef. Ayyee obboleewwan kiyya mee aappii kana keessa isheenu ni agartan jechaadha. Koodiidha barbaachisaa. Koodii isaadha san telegiraama kiyya jala seenee haa fudhadhu. Ayyee kana jechuudha gartee anniin isaadha ni agartan jeetii yaada. Koodiin isaadha jechuudha. Ayyee waan isa kanuma gubbaadha kana haa fudhadhu. Koppii godhee fudhadhee dhaqaa jechuudha. Itti guutee darbe ammallee bakka kana dhuftan jechuudha. Bakka olii kana dhuftaniiti abdeetii gootan jechuudha. Akkuma yeroo hundaa'u abdeetii itti godhamu silaa hin beektanii abdeetii ka gubbaa kana online abdeetii kan jiru kana abdeetii gootan. Xayyib ilaa shari'aan inni dalagu zeenii jawwii akkuma asirratti argaa jirtan kana jawwiin isa kana zeenii firii asirratti dalaga si olaantu jechuudha. Isii tanarratti jechuudha. Sawallee isii tanarratti dalaga akka ajaa'ibaa kanatti dalaga jechuudha. Tayyib ani amma zeenii barbaade waan ta'eef zeenii irraan kaa'adha jechuudha. Isa kana immoo asirra kaa'attan alaabaa jarman zeenii kan jettu kana jechuudha. Tayyib obboleewwan kiyya dalaguu fi dalaguu dhabuu isii waliin haa laallu watti adeefnu mee waliin haa laallu. Aappii jala jiruu fi ofirraa cufti jechuudha ziggoote. Tayyib daladdi jechuudha akka ajaa'ibaa kana daladdi. Mee yuutuub seennee waliin haa laallu. Ni agartan jeetiin abdii qaba ammallee keessaa beetti garaagalu akka jadiitti yuutuuba. Wallaahi obboleewwan kiyya aappiin kun akka ajaa'ibatti isinii dalaga akka ajaa'ibatti jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko kanuma gartee waa tokko laalee osoo inti gartee irraa hin fayyadamne osoo gartee yookiin viidiyoo san fixee haala inni itti dalagu gartee hin barini kun hin dalagu kun maaliin ji'u jinniin ji'u jechuudha. Obboleewwan kiyya waa tokko yeroo namni isin barsiisu laalati viidiyoo san fixa isinii gala jeetii yaada buleewwan kiyya. Akkasiiti buleewwan kiyya inshaallah kan birootinis yoo rabbiin walitti deebina. Aappiin gaa akkuma waliin biyyannu aappiin bilaashaa kun gartee torbanis torban lamas baatis akkas kan deebi'u jira kan dhaabbannitu jira. Aniif jennaan hagaa gartee waggaa kun dhaabbate tokko finnuttis isinis kabajaaf jaalan akka nu heddan abdii isinirraa qabna. Obboleewwan kiyya warroonni tiktooka jala jirtan sabskiraayib laayikii naaf gochuu hin dagatinaadha. Tiktookii kiyya jala yoo seentan argatuu dandeessan profaayilii yuutuubii kiyya jalaanii asiin yoo seentan jechuudha. Yuutuubiin kiyya suma kana ni argattanii jechuudha. Waan akkasiiti obboleewwan kiyya warroonni jadiida dhuftan sabskiraayib laayikii nuuf gochuu hin dagatina. Warroonni silatti maatii keenya taatanii jirtanis laayikii sheerii nuuf gochuu hin dagatinaadha. Waan isin barbaaddan isinii deebisuudhaaf koomentii jalatti gaafachuu hin dagatinan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.